tokko keessatti argamu isaa dubbatama biyyoota hedduun daanga isaanii cufanii xuyyooriin socho'u Itoophiyaa maankee jirti asirratti waan kanarra mari'achuuf xiinxala siyaasaa Jawaar Mohammad waliin as dhumne jira bagduuf tababiyya magwala garre ayye mee dhibeen kun Itoophiyaa la keessatti argamee jira namsa galii qabame preparation yookaan qophiin jira akka biteenna maal fakkaata akkamitti ilaalta hedduu waan turannatti fakkaata dura akka waan dhukkubni kun as ga'uu hin dandeenyetti akkuma biyyoota biraatti fagoo jira jedhanii ofirraa eegaa turanii yoo yaadatte warri Awurooppaallee warri Ameerikallee gaafa Chaayinaan kophaa raafamaa turte namni dhumaa ture sanitti namni hedduun fagoo jirti jedhaniitti eegaa turan hunnoo jedhaniitti eegaa turan kunoo taateetti amma Xaaliyaan irratti rakkoo guddaa uumaa jira Awurooppaa irratti rakkoo guddaa uumaa jira Ameerikallee rakkoo guddaa uumaa jira biyya keenyallee dafanitti qophaa'uu dhabuutu agartaa guyyoota muraasa kana keessatti yoo xiqqaate hubannoo kaasuudhaaf godhamaa jiru gara ministeera fayyaatinis gara uummataatinis gara miidiyaaleetinis gara abbootii amantiitinis duulli hubannoo ka argamsiisuudhaaf godhamaa jiru gaarii natti fakkaata garuu dhukkubni kun babal'ataa yeroo deemutti biyyi kun dhukkuba kana to'attee irraa hafuudhaaf qophii gahaa qabdi yoo jennu taate natti fakkaatu durumattuu seektarri fayyaa rakkoo guddaadha kan qabu hospitaalota baay'ee muraasa kan meeshaa wallaansaa fogeeyyii wallaansaa muraasa qaban kan qabnu saffisa dhukkubni kun ittiin deemuun yookaan wal bira qabnu taate irra aanuudhaaf baay'ee waan nu rakkisuu fi balaa hamaa akkas deemaa jiru kan itti mul'atu. Koomiin baay'inaan uummata keessa kaatu daandii qilleensa Itoophiyaa kanaa wal qabatti biyyoota Afrikaa hedduun guutumatti keessumatti fuula dhukkubi kun ka'eef Wuhaan cufanii jiran Chaayinaatti huncochoo Itoophiyaa biyyoota guutuurratti agamma baay'inaan akka socho'u oduu qabna. Maaliif barbaachisa Itoophiyaa maaliif rincici hoob dhiquu fakkaateedha namoota hoommatan fakkeenya hoobo dhiqan biyyee aduu dhiqa oltellee xuriin sun irraan baasu kanaafuu namootni am dhukkuba kan qabatan dhufan baay'inaan kaalaa dhufanii namoota hedduus faalanii kun ammoo rakkoo guddoo seensisuu jira daandiin qilleensa Itoophiyaan cufuuf maaliif hagan cuftu ulfaatu kun sababa sadii jiran fakkaate haduraa dhukkubni fagoo ture beeyta waa'ee dhukkuba kanallee sirriitti waan hin beekamneef achuma Chaayinaa namatti nurraa hafayaan jedhullee waan jiru na fakkaata gaaf dura sababni lammaffaa galii maddi galii keessattuu sharafa biyyaalaa guddaan biyya kanaatiif daandii qilleensaa kana Ethiopian Airlines dha galii kana of jalaa miidhuu waan barbaadanitti fakkaatu galdaffaa dippiloomaasii Chaayinaa fi biyyi teenya hariiroo cimaa waliin qabdi dinagdee guddaatu hojii daldalaa guddaa hojii investmentii guddaatu Chaayinaa irraa as jira jara muufachiisuu waan barbaadanatti fakkaatu warri Chaayinaallee loobii guddaa godhaa turanii yoo yaadatte ambaasaaddarri isaanii as jiru iyyuu galateeffatee jira mootummaan Itoophiyaan hojii dhaabbatee jechuudhaan waan kanaan sadeen tokkoffaa dhukkubni as hin ga'u jedhanii tuuffachuurraa kan ka'e lammaffaa galii jalaa hir'isuu dhabuurraa sadaffaa Chaayinaan muufachiifnu kan jedhuun balalii hin hanqifne sun rakkoo uumee jira hanga ammatti namni 9 akka qabame kan himamu garuu lakkoofsanillee caaluu danda'a maaliif namni 9 warra shakkamee qoratame takka dhaqee of qorachise keessaa qofarra malee kan akkuma garteetti ani anumaa yoo beekta nama xayyaaraan dhufurra ka eerpoortiitti irra qabu irra baay'achuun oolu maaliif eerpoortiitti akka malee namni walitti baay'ateeti kan wanni jiru namni tokko yoo kan dhufu taate nam 10 nam 20 kennee dabaluu danda'a jechuudha dhukkuba kana kanaaf lakkoofsi jechuudha danda'a jiru shakkiin qaba doongor guddaa hojjetame. Kanaaf maal tolchuu qaban fakkeenyaaf amma akkuma jennetti namni hedduu yaa'u fira cufe Itoophiyaan hin cun fakkeenyaaf keezii lamaan warra Itaalii yoo fudhatte Itoophiyaa balaliin Keeniyaa ollum kan dhufanii Keeniyaan ofirra deebifti. Waan akkasii sun fakkeenyaaf kan dippiloomaasii fedhanii tolchanii galiillee argatanii yoo kadhan taate biyyi cufayyuu dhukkubi kunan biyyoota 181 keessa yaa mul'ata agammaan tarraga qabnutti yoo hundirraa dippiloomaasii barbaadamoo maaliif agan cufa irra wanneedha. Kasaara xiqqaa ofirraa bifnee kasaara guddaa ufsaatille na fakkaata nu qofa miti beeyta dhugaa mootummaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in warri Awurooppaallee yoo taate warri illee Ameerikallee Trump amma torban tokko lama dura beeki waan kana tuffatee xiqqeessee ilaalaa ture galiif jala miidhuu dhabuu dippiloomaasiif jala miidhuu dhabuudhaaf jecha kasaaraa xixiqqaa gara dippiloomaasiitii fi gara galiitiin dhufu san ofirraa hambisuu jecha kasaaraa gurguddaaf of saaxilaa akka jirru kan argaa jirru warri Ameerikaa kaleessa irraa kaasee amma namni akka biyya baanes ka biyya alaa jirus dafee akka deebi'u lammiin biyya alaa kan seenne cufanii jiran warri Awurooppaallee bifa kanaan daangaa ofii cufanii jiranii atiin Keeniyaallee ofirraa cufaa jirti asittis ofirraa cufuun baay'ee barbaachisaa wanni namni hubachuu qabu dhukkubni kuni vaayirasiin kun biyya kana keessa bal'inaan tamsaanan ka lubbuun inni miidhu qofa osoo hin tahin buufataaleen fayyaa nu qabnu siistamni fayyaa nu qabnu baay'ee dadhabaa waan ta'eef rifaatuunii fi rooraafnii fi roorifamuun raafamuun biyya kana keessatti uumamu namuma
hospitaalota keessatti yeroo ammatti dhukkubsatee ciisu kanaa'u du'a hamaaf gaaga'uu danda'a. Diinagdee biyya kanaa laaftuu tan daran laamsheessuu danda'a. Kanaaf haga ammatti keessattuu gara hogganootaati irraa xiyyeeffannaan gahaan akka kenname natti mul'atu. Xiyyeeffannaan gahaan godhamaa hin jiru. Yeroo addunyaan raafamaa jirtu kana keessatti walga'iileen adda addaati kan godhamaa jiru. Magaalaa kana keessa yoo deemtu taate jiruun akkuma kaleessatti itti fufee namni magaalaa guuteetuma kan socho'aa jiru. Kana hunda dhaabsisuu irra saffisaan deemuu baannaan rakkoo hamaa kasaaraa hamaa keessa akka deemsee natti mul'atu. Kan irratti reeman maal godhu malan fakkeenyaaf akka tokko tokko awareness uumuu irratti uummata dammaqsuu irratti waan tokko tokko yaaliin goggodhama jirti garuu uummata Itoophiyaa akkuma gartutti jireenyi kadurii irra waan jijjiiramin jirtu. Dhiyoo tandaanii xiyyoor Itoophiyaa irra footoon tokko suuraan maxxanfamin jira. Taaksii keessatti jireenyi hamdurii fakkaata. Uummati aganum cufa hubannoo dhabeet moo diqqoo kaalchariin kennallee xeer rakkoo jira. Rakkoon kaalcharii biyyuma hunda jira. Namni beekta jiruu isaa guyyaa guyyaarraa danqifamuu barbaadu. Kanaaf namni rooba hin jibba beekta roobonni jibbuuf roobni yoo dhufe akka feetee baatee keessa deemuu barbaadu. Kanaaf roobni guyyaa dabbaarii jedha namni. Amalli namaa laaftuutiin jijjiiramu. Amala namaa kan jijjiiruu qabu mootummaa fi ogeeyyii. Gama ogeeyyiitiin duula gaarii kan godhamaa jiru. Garuu gama mootummaatiin seriously fudhatanii manneen barnootaa cufuuf tarkaanfii fudhatame gaariidha. Haa ta'u garuu walga'iileen gurguddaan akka hin godhamne uummanni yoo akka malee barbaachisaa ta'e malee wal keessa akka hin yaane gochuu. Amma wanti bakka lama amma baay'ee na teessisaa jiru. Tokko gabaa baadiyyaa dhufteen beektaa magaalaa amma Dubloo Sanfaa yoo fudhatte namni kumaatamaan bakka hedduu irraa dhufee walirraa bitatee gurgurataa nyaata walitti gurgurataa walirraa bitataa wantoota adda addaa wal jijjiira magaalaa adda addaa irraa illee hin dhaqa gabaa takkitti seennan akka jiruun godina san waliin ga'uu danda'a jechuudha. Gabaan gurguddaan kun jira Oromiyaa keessa magaalaan gurguddaan kun gabaalee akkanaa kana yoo hambisuu hin dandahin Finfinnee irraa namni tokkichi gabaa san keessatti argamuu dandeenyan yookiin immoo Adaamarraa bakka rakkoon kun uumame irraa argamna rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a. Kanneen biraa dhaabbilee amantiiti. Dhaabbilee amantii tarkaanfii ciccimaa fudhachuu danda'uu qaban argeen jira. Charchiin muraasni kadhannaan sanbattanii akka dabruuf ka godhan. Charchiileen gurguddoonis warreen muslimaatis warri adda addaa seriously fudhachuu danda'uu qaban. Maaliif biyyoota hedduu amma dhukkubni baay'ee keessa deeme kan akka Iraan akka Xaaliyaan kana bakka namni baay'een wal gahurraa keezii takkittiitu nama 100 nama 10 gaaga'umaaf geesse jechuudha. Kanaaf warri mootummaallee seriously fudhachuu danda'uu qaban. Ergaa dabarsuu qofa osoo hin tahin murtii dabarsan kana ufiifillee hordofuu danda'uu qabani. Uummanillee akka hordofuuf gama security illee taatu enforce gochuu dirqisiisutti seenuu yoo hin danda'in namni akkuma wanni itti fudhatee jira. Mootummaan gadi ba'ee labsa xiqqaa kan godhaa labsa san garuu hojiitti hiikuudhaaf tarkaanfii fudhataa hin jiru sodaachisumaaf malee dhugaa miti sadarkaa janitti waan fudhataa jiran natti fakkaata. Kaan ammoo ishoon guddoon dhiyootan amma Itoophiyaa keessa baay'inaan namni irratti miidiyaa hawaasarraa marachuu jiru waa'ee intarneetiiti dhiyootan dhaabbati fayyaa addunyaa gabaas kan tokko keessatti dhibeen coronavirus kun akka guutuu addunyaatti miidiyaa hawaasa gubbaatti ishuun namirra mari'atu guddichis ta'uu dubbate kan jechuun televiziyoonii miidiyaalee baratam caalaa odeeffannoon ka dabru namii karaa ittiin ufee karaa ofirra ittisuun ka sheer godhuu jiru sooshaal miidiyaa kana sooshaal miidiyaan Itoophiyaa keessatti garlixaa kanatti dabri naannoo tokko tokko fila tokko tokko cufa amboo banamee dhaga'uu jirra. Gara Wallaggaa ammoo kunini agamma lixa Oromiyaa akka wanni akkana hin jirretti dubbatama. Achitti banuun agam barbaachisa jettee yaadda. Yoo achitti intarneetiin kabanam taate mootummaan kiraayisii dhufta agam hir'isuu danda'a. Intarneetiin dhukkuba kana irraa irratti gahee guddaa qabata. Maaliif dhukkuba kana dura dhaabachuudhaaf wantoota ogeeyyiin fayyaa dabarsan yoo ka fudhatu taate addaan fagaachanii dhaabbachuu qulqullummaa ofii eeguu namootni yoo dhukkubni irratti kan mul'atu taate daddafanii mana yaalaa dhaquu kanneen jennuun kun hundi odeeffannoo saffisaan uummata bira dhaquu qabudha. Rakkoon odeeffannooti amma Chaayinaa dursee kan miidha rakkoo odeeffannooti. Chaayinaan tarkaanfii mootummaan fudhatee dabalatee hubannaa awareness gara social mediaatiin kaasan irratti to'achuudhaaf isaan gargaareedha kan himataa jiran. Warra Awurooppaa haa taatu warra Ameerikaas ammoo inni argaa jirru tarkaanfilee gama biraatiin gama securitytiinis gama imala uguruutiin godhamu walitti aansee namoonni mataa ofiititti maatii ofiititti akkaataa itti of tiksuu qaban akkaataa itti of ittisuu qaban yoo kan qabaman taate immoo namoota biraatti akka hin dabarsine akkaataa itti of eeguu qaban irratti
gorsi hubannoon gama interneetiitiin deemu baay'ee barbaachisaadha. Gama interneetiitiin amma waa'ee odeeffannoo kana waa'ee amma dhukkuba kana odeeffannoon sobaallee yeroo tokko yeroo darbu agarta. Odeeffannoo saniihu daddaftee sirreessuudhaaf interneetii si barbaachisa. Ministeerri fayyaa dhaabbileen fayyaa sadarkaa adda addaatti guyyaa guyyaan odeeffannoo baasaa jiran. Odeeffannoon kun immoo uummata bira gahuu danda'uudha qaba jechuudha. Yeroo kanatti yeroo itti interneetii itti cufanii miti. Yeroo interneetii saffisa sallee dabalan yoo danda'ame bilaash itti godhanii beeyta. Kanada yoo agarte kaampaniileen dhuunfaati interneetii biyyatanii kan jiru interneetii akkuma jiruun bilisa godhanii jiran. Maaliif Kanadattis bakkoota adda addaattis interneetiin bilisa akka ta'u kaffaltii ala akka ta'u bakkoota hin dhaqqabnellee akka godhamu maaliif odeeffannoo walii dabarsuun dhukkuba kana to'achuudhaaf akkaan barbaachisaa waan ta'ee argameef interneetii ugguruu osoo hin ta'in interneetiin maan jiruuhu saffisni isaa akka dabalu inumaa gatiin akka irratu bilaash yookiin immoo kaffaltiin malee akka ta'u godhaa jiran biyyoonni biroo. Biyya keenyatti garuu Oromiyaa gama lixaa irratti Oromiyaa gama lixaa waggaa jennu godina jaha beeyta. Godina jahayyuun caala. Shawaa kibba lixaa Wallagga afran Elubbaabor aanaalee hedduu Jimma aanaalee hedduu Gujiillee aanaalee hedduu keessatti interneetiin cufaadha jechuudha. Okay, kaleessa tokkoffaan durumallee cufuun sun nagalaa hin turre. Maaliif? It's not a counter insurgency. Humnoota naannoo san socho'an haala nageenyaa san to'achuuf interneetiin homaa bu'aan qabu. Lola naannoo sanii lolaanis mo'achuufis nagaanis mo'achuufis interneetii san cufuun bu'aan qabu sun waan yeroo biraatti haasofnu. Ammatti garuu lola fedhe keessa otoo jiraate biyyoonni lola wal gaarreeffannaa gurguddaa keessa jiran dhiisanii waliin hojjetaa yeroo itti jiran keessa jirra bara. Yeroo dhukkubni kun paartii addan baasu saba addan baasu amantii addan baasu. Dhukkubni kun Wallagga keessa yoo kaseenu taate akka namoonni yaadanitti gara Wallaggaatitti gara Shawaa lixaatitti Shawaa kibba lixaatitti yoo kaseenu taate namu achi qofa miidhu. Ummanni sunii fi ummanni godinaalee ollaa wal keessa deema. Kanaaf ummata achi qofa miti kan miidhuuf deemu biyyattii tana hunda waliin gahuu danda'a jechuudha. Osoo wanni fedhe galee osoo balaan fedhe galee yeroo ammaatitti interneetii cufuun ifaa dhaamsuu wanni jedhamu kuni koronaadhaan wal ta'anii walii galanii hojjechuu kan ta'u taate biyya teenya keessa nuu babal'adhu nama kana nurraa fixii nullee nu fixii yoo jettu taate malee wannummaan loojikaal hin jiru. Ani diinummaatti fudhadhe beekta. Kaleessallee dogongora siyaasaa haa taatu waan adda addaatiin bu'aa siyaasatiif haa taatu interneetiin cufame. Bakka dhukkubni kun ka ummata godinoota sanii san qofa osoo hin tahin biyya guutuu dinagdee biyyatti ummata biyyatti fixuudhaaf kasaasuudhaaf deemu kana keessatti Itiyoo Telekoom interneeta bilaash godhuu qabaa tureeyyu. Amma onni godhanii jiraniiti maal free calling gatti bilbiltee odeeffannoo itti argattuu fi waatti gabaastu. Uummanni Wallaggaatii fi Gujii keessa jiru maaliin haa gabaasu? Maaliif san godhan lakkoofsa maaliif godhan fakkeenyaaf isaanummaanu lakkoofsa bilisaan itti bilbilamee odeeffannoo itti godhamu sun maaliif yoonni godhame? Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhukkuba kana to'achuudhaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bilbila bilaashii uuman. An akka kiyyatti Itiyoo Telekoom interneetii achi cufuu osoo hin taane biyya guututtu gatii hir'isee bilaashitti odeeffannoon nama bira akka gahu gochuutu irraa eegama. Kana banuu dhabuuni diinummaa birallee dabree doofummaa guddaa natti fakkaata. Wallaala guddaa natti fakkaata. Maaliif? Kun dhukkuba taphaati miti. Dhukkuba lubbuu namaatiif jireenya namaa qofa irratti osoo hin ta'in diinagdee biyyaa security biyyaa gaagaa jirudha. Fakkeenyaaf kaleessa ejaan humna waraana Itoophiyaa Jeneraal Adam Mohammed humni waraana Itoophiyaa balaa kanarraa of eeguudhaaf maal gochuu akka qabu qajeelfama kennaa turan. Uummata Wallaggaa miskiina jiru dhiisi siviiliyaanii achi jiru dhiisi. Waraanni achi jiru kunoo akkamitti of eeguudhaaf ta'a? Waraannummaan Itoophiyaa achi jiru kuni kan nagaa eegsisa reebee loltoota nurraa cafan laqanii isaan achi ergan kuni ka dhukkubni kun dhufee isin fixuu edaa of eegaa jedhaniin kuni odeeffannoo sana eessan argata? Immoo televezyiina jala taa'ee haasawaa dhaggeeffatu qaba. By the way, odeeffannoon zabana kana reediyoo fi televezyiina irraa argamu baay'ee muraasa. Odeeffannoo namni ka argatu viidiyoo daqiiqaa takkaa gadi barreeffama paaragraafii takka kanarraa odeeffannoon ka argamu zabana kanatti. Meenu zabana kami ka teenyee televezyiina irratti teenyee odeeffannoo argachaa jirru. Odeeffannoo keenya baay'ee silkii teenya irraa argannaa jechuudha. Odeeffannoon saffisaan qonnaan bulaan qonna isaa keessa dhaabate barataan daree isaa keessatti loltuun qawwee isaa qabatee mishigii isaa keessa qabatee ka argachuu danda'u interneetiidhaan jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa dhaabuu yoo ka barbaadu taate muummichi ministeeraa interneetii banuu danda'uudha qaba. Kuni diinummaa uummata irra godhamu.
ta'in wallaala guddaanatti fakkaata akka mootummaatti waan kana godhanii deemuun ajaa'iba natti afaan ingiliziin haasaa barreessuu nu beektan qaanesse is this real siin jaa namoonni biyya adda addaa jiran si dhuguma mootummaan intarneetii cufee jira biyya sanitti no hin sobdan malee mootummaan akkana godhu jiru siin jaan maaliif mootummoonni baay'ee hamaa ta'aniyyuu yeroo ammaa kanatti waan akkasii godhaa waan hin jirreef kanaafuu banuu qabanii jettan banuu qaban saffisaan banuu qofa osoo hin ta'in saffisa isaas dabaluu danda'uu qabanii yoo danda'ame gatii hir'isuu danda'uu qaban maaliif sitti fakkaate akkuma siin jee infrastructure fayyaa nu biyya kanaa qabnu baay'ee dadhabaadha ICU intensive care unit kan jennuun kun meeqa qabna baay'ee xiqqaadha gaafa dhukkubni kun babal'ate biyyoonni akka Xaaliyaan biyyoonni akka Ameerikaa overwhelmed Xaaliyaan health care isaanii amma crash godhaa jira keenya guyyaa muraasa keessatti crash godha odeeffannoo amma gaafa dhukkubni kun bal'atee deeme rifaatuun nama keessa deemu shakkiin nama keenya keessa deemu rifaatuun gooliin uumu sunu dhukkubaa ol nama fixuu danda'a ummata kan akka tasgabbeessinuuf ummanni kun mootummaanis ogeeyyiin fayyaatis abbootiin amantiitis ummata kan akka tasgabbeessaniif odeeffannoo walii daddabarsuun baay'ee barbaachisaadha televiziyoonaa fi reediyoon gahaa miti internet is the most essential faster cheaper accessible kanaaf internetii kana banuuni ummata kana baraaruu qofa osoo hin ta'in mootummaa tanaayyuu baraaruu maaliif paandamiksiin kun waan laafaa miti namni argaan jiru mootummaa Ameerikaa jechuun bara addunyaa kanarratti mootummaa humna diinagdeetinis humna waraanaatiinis infrastructure fayyaatiinis biyyi itti dhiyaatu hin jirtu yoo of jajuu fi boonuu taatellee namni Tiraampiin ga'u hin jiru bara inni hollatee biyya cufaa jira maaliif dhukkuba akkaan saffisaan socho'aa jiru ummata akka malee shororkeessaa jiru ummata Ameerikaa keessatti hin guddadhe ummata Ameerikaa hulaa cufatee taa'u jechuun bal'aafaa miti isin kadhafal ummanni magaalaa New York keessatti hin baradhan beeka magaalaa New York cal jettee waggaa cufamte anammeenya dhukkuba sanii Ameerikaa irraa asii achi ilaaleetiin Ameerikaa irraa hubadhe ummanni sun amma Vegas fudhadhu cufa amma gaafa 9/11 gaafa boombii itti darban san Vegas daqiiqaa 5 qofaaf cufamte jedhan amma guutuu cufa ummata halkanii guyyaa odoo balaan bu'ee odoo wanni fedhe ta'e namni asii sulduratti ajjeefame itti deebi'ee daansii isaa itti fufee ta'u manni achiisuun ummanni sunuu hulaa isaa cufatee balbala isaa cufatee ala bahuu dhiisee taa'aa jiru kana keessatti biitii hiyyeetiin teenya ta buufata fayyaa sirnaan qabne ka ummata miliyoona 120 diinagdee du'aa kanaan qabdu biitii sun silaa balbala isii cufattee haga dhukkubni kun babal'atu osoo hin ta'in akka hin babal'anne humna qabnu hundaan beekumsa qabnu hundaan xaarree taaftetti yaa rabbi nu gargaarii nurraa hambisii nurraa laaffisi jennee itti kadhannu malee yeroo intarneetii itti cufnee akka gowwaa dhukkuba uummatatti deemu callee ilaalluu miti. Kaan gaafiin baay'inaan ka'uu jirtu waa'ee hidhamtootaati. Biyyoota hedduun fakkeenyaaf Iraan yoo fudhannu 85 ol hidhamtoota gadhiifti. Agreementii warri godhatu warruma beeka sababi isaa fuula namitti baay'inaan wanni dhukkubee kun daddabruu waan danda'uuf lubbuu namaa daagam keesseensisu waan hin qabneef tarkaaffii kan fudhatan biikeen keessa namoota hedduun warri poolitikaanii dhabu kun baay'inaan hin jira fuula hedduutti ammoo namuma 500 fuulatti walitti galchanii jiraachuu fadha geenna kuniin dhiibbaa akkam qabaataa warra kan akkamiin addaan baasanii gadhiisuu danda'an yookaan waan mani dhaahee jira sun akkamitti to'achuu danda'an fali maal. Namni keenya kan beekuu qabu dhukkubni kun seenee jira biyya kana. Lakkoofsillee akka isaan jedhanitti kanatti hin fakkaatu. Guyyoota iddaan kana saffisaan babal'achuu ta'a. Kana jechuun manneen hidhaa dhaquunsaa waa hin oolle. Tokko manneen hidhaa idileetu yoo kan taatu taate of qopheessuu danda'uu qaban. Akkaataa hidhamtoonni haalli hidhamtoonni 70 100 300 mana ruumii tokko keessatti ciisan suni that is the recipe for disaster. Ana akka laalutti. Manneen hidhaa yoo namoota gadi laafuu dandeenye taate hardened criminal warra jennuun warra bees ummata miidhagdamee yaadamu yoo taate haalli isaan itti adda baafamanii warri Ameerikaas warri Iraanis amma kan godhaa jiru hardened criminals warra nama fixee warra akkasii kan ta'u taate haalli isaan adda itti eegamuu danda'ani kan tolchaa jirani irra jireessa garuu gallakkisaa jiran amma Oromiyaa keessatti Awaash Arbaa militarii kaampii jiru san Baalerraa Booranarraa Harargeerraa deeggartoonni kafaa'oo habaa'oo walitti hidhaman nama 1,800 jira. Bakka adda addaa shawaa kanarraas kan guurame. Dhukkubni achi seene jechuun
akkanaanu hanqina nyaataa guddaa qabanii hanqina bishaanii guddaa qabanii rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Mootummaan dur amma mormitoota laaffisuu irratti fokas goote gaafa dhukkubni mana hidhaa seenee namni du'e namni dhume rakkoo guddaa mootummaa irra ga'u ta'a. Ana akka kiyya burraayyuu kanatti nama 500 nama 1,000tu ruumii xixiqqaa keessatti walirratti tuulamee taa'aa jira jechuudha. Kanas warri mootummaa itti yaaduu danda'uu qaba. This is not normal time. Warra Ameerikaa amata 100 booda rakkoo akkanaa ka argan. Addunyaan tunuu amata 100 wayii booda ka agarte. Umrii keenya keessatti, umrii abboota keenyaa keessatti rakkoon akkanaa addunyaa irratti uumamee hin beeku. Walii dhuufi abbaa irrummaa itti deebi'an. Namni yoo jiraate walidha, namni yoo jiraate wal bilcha, namni yoo jiraate wal saama, yoo namni yoo jiraate humna qabu walitti agarsiisa. An akka kiyyatti keessattuu hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu baannaan madaa hamaa biyya kana keessatti uumuu danda'a. Namoota gallakkifamuu danda'an gallakkisu. Namoota immoo yakka gurguddaa, yakka gudeeddii, yakka ajjechaa hojjetee yoo ba'ellee uummata kanaaf rakkoo uumama jedhamee yaadamu walirratti tuuluu osoo hin ta'in adda addaan babbaasanii faffageessanii kaa'uun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif? Baay'ee hidhamtoota keesseen jechuun poolisii achitti keessa illee seena. Dhukkuba ajaa'ibaa, dhukkuba hamaa beekta kun. Dhukkuba abaarsaan dhufe dha fakkaata. Maaliif? Hidhamnaan poolisii isa eeguu hin qabama. Poolisii isa eeguu qabame jechuun maatii isaatti galfataa jechuudha. Xuluq taane jechuun uummata hunda wajjin. Kana siiriyaslii fudhachuu danda'uu qaban, qoosaa dhiisuu danda'uu qaban warri mootummaa kana hoogganaa jiru. Kanaaf dhaamsi ani qabu hanga danda'ameen hidhamtoota gallakkisu. Borullee maal haa ta'aniin wal deebisanii silaa hojiin isaanii namu hidhu rakkoon qabu. Eessa dhaqa namni biyya kanaa silaa? Warra garuu lakkisuu hin dandeenye garuu kophaatti addaan faffageessanii yoo hidhan gaarii natti fakkaata. Khaanii rakkoon jajjabduun ta'uu jirtu imbaasiin Ameerikaaleen asirratti ibsa kennee jira. Akkasumas BBC farrallee reef argee jira waan kan muummichi ministeeraalleen react godhuun oolu. Namootni lamiileen biyya la Itoophiyaa keessatti dhaqanii itti darbatamee dhani wanni odeeffamin jira. Wanni kun akkasumas Naayiroobii fa'aa keessa naannoo Keeniyaa keessallee waan akkana hima turan. Maani wanni akkana kun ta'uu malte dhukkubi kun dhukkubi ilmaanuu nama cufu waliin aduu jiru. Wanni kun xiqqoo imeeji biyyallee lemmiitu nam waliin jiraatu akkas godhuun asirratti maal jettu kaan gorsee dhaamsat qabdu. Kun dheengaddan arge keessan warri lammiilee biyya alaa ka'ulee argan argeetiin dhaamsa barreessin ture afaan lachuunu. Look dhukkubni kun sanyiiwwan wal qabatu hin qabu. Lammummaawwan wal qabatu hin qabu. Waanuma chaayinaatti dura ba'eef malee nama chaayinaa haga tokko to'achuu eegaltee turte jirti amma lakkoofsi guddaan kan jiru Awurooppaa fi Ameerikaadha. Itti aansee Afrikaa akka ta'u kan sodaatamaa jiru. Dhukkubni kun sanyii waliin qabatu. Dhukkubni kun kalarii yookiin immoo halluu qaama keenyaatiin waliin qabatu. Dhukkubni kun lammummaa keenya waliin qabatu. Dhukkubni alaa namoonni abbaa fedhe haa ta'u. Obboleessa kiyya ta'uu danda'a, obboleessa kiyya ta'uu danda'a. Chaayinaa, Xaaliyaan, Ameerikaa dhaqee kan dhufu taate dhukkuba san qabatee dhufuu danda'a. Kanaaf yookiin namoonni akka hin seenne dhoorgu. Akka biyyoonni biraa godhanitti immoo yoo ka seenan taate eerpoortii sirriitti ishee godhu sanboota guyyaa 14 jaameef namoonni sunis uummata irraa of baasanii mana ofii taa'anii eegu kanatu irra barbaachisaa malee fakkeenyaaf lammiilee Chaayinaa haa taatu, ka Xaaliyaan haa taatu, ka Jaappaan haa taatu, ka nagaan nu wajjin jiru. Nu wajjin rabbiin eeggataa jira malee dhukkubni akka itti dhufu dhukkuban qabu nu wajjin waan jiruuf dhukkubni as keessa gammatti baay'ee babal'atee waan hin jirreef waan shanyiin wal qabatu miti. Kanaaf namoonni lammiilee biyya alaa irratti jibbas sodaachisaa dorsaa godhan kun dogongora guddaa. Tokkoffaa xiyyeeffannaa keenyallee dhukkubicharraa gara bakka maddi dhukkubaan taanetti akka fuulleeffannu nu godhaa jira. Lammaffaa maqaa biyyaatiifillee maqaa uummataatiifillee gaarii miti. Uummanni kun wajjin amma Chaayinaan miskinni Boorana keessatti, Wallagga keessatti yookiin immoo Arsii keessatti karaa tolchaa jiru nu wajjin yoomnatti dhufa jedhee sodaatee taa'aa jira malee waan dhukkuba kanaan wal isa qabsiisu hin jiru. Kanaaf lammiilee alaa tuquun ignorance wallaala guddaadha. Dhukkuba kanaan waan wal qabatu miti. Maqaa keenyaafillee gaarii miti. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuudha qabanii qaamonni nageenyaatis qaamonni poolisiitis namoota waan akkanaa godhan. Namni Chaayinaa haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u meetira takkaa lama irraa fagaadhaa dhaabadhaa. Abbaa fedhe yoo ta'e harkan fuudhina. Yoo harka fuutan akka harka fuutan taate harka san dhiqadhaa. Gosuma fedhe haa ta'u, amantii fedhe irraa haa dhufu. Biyya fedhe irraa haa dhufu. Of eeggannoon bifa kanaan godhuudha malee lammiilee alaa dheessuu jibbuu
ko'ummaan akka dhagamu godhuun sirriitti fakkaatu. Kaane wanni guddoo wanni jajjabduuni gara ogeeyyii fayyaa biratti mani ogeeyyii fayyaa hedduu as istuudiyoo finnee dhimma kanarra mariisisaa turre isaan soda jajjabduu kee jirani meeshaaleen isaan barbaachisu ogumantiin gaana akka hin jirre even maas wanni fuula keeyyatan kun iyyuu qawma namoota horaniin kan malee ogeeyyii fayyaa akka hin dhufinitti dubbatama ogeeyyiin fayyaa miyoo khalaal amma Itaalii fa keessatti ogeeyyoti fayyaa warra akka malee raat keessa 2000 nama akkasitti dhibee kanaan qabame Itoophiyaa dhufnaan jajjabdu taate warri meeshaa gas ga'uu qabu keenya ulfaatu ta'uu dandeenya ogeeyyii fayyaa irratti akkam investi godhuun qabanii mootummaan qophiin guddoon iyyuu ogeeyyii fayyaa bira ta'uu malle fuulleffannaan guddaan amma leenjii uumama kennaaf jiranii ogeeyyii fayyaa eeguun baay'ee barbaachisaadha maaliif namni akka kiyyaa keeti nama dhukkubsate irraa dheessina irraa baafna yookiin akka nu qabne hulaaf irraa cufanna harka dhiqanna irraa dheessuu dandeenya ogeeyyiin fayyaa nama dhibamuu isaa osoo beekanu wal'aanuuf deemuun dirqama taa'aaf jechuudha yoo isaan wal'aanin immoo namni sun ufillee miidhama dhukkuba illee daddabarsuun isaa waan oolle kanaaf ogeeyyiin fayyaa rakkoo guddaa kanaaf saaxilamaadha kanaaf mootummaan eegumsa cimaa gochuu wantoota isaan dhukkubni kun akka isaan itti dabarre isaan tiisuu irratti saffisaan nama nagayaa kan caalaa amma protective gear ka jennuun kana ogeeyyii fayyaatiif saffisaan fiduu qabannatti fakkaata gabaasaaleen argaa jirru amma reefu xaaliyaanti jette even biyya chaayinaatti illee biyya chaayinaatti namni dura vaayirasiin kun dhufe jedhee iyyiin du'e beeki kanaaf ameerikaatti illee amma ogeeyyii fayyaatti kanaaf saaxilamaa jiru even biyya eeggannoon cimaan jirutti ogeeyyiin fayyaa baay'ee saaxilamaa jiran asitti waa lama rakkoo nu qabnu tokkoffaa ogeeyyii fayyaatu gahaa hin qabnu xiqqoo isaanuu waan ittiin of tiksan gahaa hin qaban kanaaf saaxilamaa qabna jechuudha ogeeyyii fayyaa tiisuudhaaf dursi meeshaaleen barbaachisu isaaniif kan dhufuu qabu itti aansee garuu dhukkubni kun akka hin babal'anne gabayaa gurguddaa kana bakka amantii gurguddaa kana walgahii waan ajaa'ibaa ta'aa jira bar asiin dhukkubni seenee jira of eegaa jecha asiin immoo walgahii kaadiree biyya guutuutti godhaa jiran this madness kun maraatuudha kanaaf tokko ogeeyyii fayyaa keenya eeggannu lammaffaa dhukkubsataan akka hin baay'anneef dhukkubni kun biyya keessa akka hin facaaneef tarkaanfiin saffisaa gama mootummaaf gama ummataatii fi gama abbootii amantaatiin haa fudhatamu gaafa seene overwhelmii godha dhaabbilee fayyaa keenya ka meeshaa gahaa hin qabne ka ogeessa gahaa hin qabne kan qulqullina gahaa hin qabne kanniin gaafa dhukkubni kun itti dhufe warra dhukkuba kanaan qaban qofaami ka miidhamu warri kun ka dhukkuba kanaan qabamin garuu tajaajila fayyaa barbaadu tajaajila gahaa waan hin arganneef ogeessis qorichi hundumtu gara dhukkuba haarayaa dhukkuba amma dhufaa jiru kanatti waan gara galfatuuf namoonni baay'een dhumaa jira baay'ee amma namoonni Ameerikaattis Xaaliyaanis bakka adda addaatti namni ka dhumaa jiru kan koronaa qofa sitti hin fakkaatin ogeeyyiin fayyaatii fi humni fayyaarra jiru gara koronaa kana dhaabsisutti waan duulaa jiruuf namni biraa ka dhukkuba adda addaatiin qabamee jiru xiyyeeffannaa barbaachisaa argata waan hin jirreef namni baay'een dhumaa jira jechuudha irra nu biratti illee kanarratti fuulleffannee warra hojjetu nu barbaachisa. Mootummaan alisan immoo akka warri siyaasaa maal yaadda maan karoorsitan waan kan gizee hedduu mootummaa fi warra siyaasaa jidduu yookaan oppositionii jidduutti ilwanniiti wallaalu kana jira yoo namni oppositionii tokko waan kanarra yaada kenne akka qeeqa tokko deebisan wal qeeqeeqoo kana baay'ata garuu ammaan tan gizeen kun gizee emergencyiti mootummaan gugurdoon iyyuu oppositioniin bii gargara kee jirtu waliin hojjechuu jirti saati kana mootummaa fa waliin hojjechuun agammaa yaamichi sanii godhan faa yookaan yaamichi gootan faa waan yaadda waan akkasii maal qabda wal qeeqoo itti deebina kun ni beekta kana moon dolqixxeesse akkan dhukkuba dureessaa hiyyeessa walqixxeesse mootummaa fi mormitu walqixxeesse dhukkuba kanarratti garaagarummaan jiraachuu hin danda'u mootummaa irratti kana godhi yaadni jedhu dhufuu danda'a kana achitti garuu mootummaa mormitu dhiira dubartii jaarsa dargaggeessa wanni jaamu jiraachuu hin danda'u tokkoffaa dhukkubni addan baasu hunda afuufaa jira namni hunda fitu jira beeki as dhufnaan immoo gaagaamni biyya kana keessa dhufu ka aangoo irra jirus ka aangoo barbaadus ka aangoon fayyaddes ka aangoon miidhes walumaa qixa rakkoo keessa galchaa jechuudha anan gammatti mootummaan mormitootaaf waamicha dhiyeesses hin agarre garuu waamicha dhiyeessuu hin qabu namuu platformii qabnuun dandeettii qabnuun beekamtii fi beekumsa qabnuun gargaaruun barbaachisaadha jechuudha uummata keenya hubannoo irratti kaasuun fakkeenyaan wanni goone sochii ka hiriira isaa taatu ka walgahii isaa taatu ka isaanuu kaa ta'u guranii kan irraa hafe guutuu dhaabamee jira jechuudha even waajjirallee hojiin godhamu baay'ee akka laafatu namni waliin geenye godhamee jira jechuudha sanirra dabarree odeeffannoo platformii qabnuun odeeffannoo uummata keenyaa kennuutti cimsuu danda'uudha qabna
malee kuni waan mootummaa mormituu adda baasee ilaalu waan hin taane wanni adda baasanii ilaalan jiru. Namni hundi humna qabuun dhibeen kun biyya kana keessa akka hin babal'anne. Dhibeen kun uummata kana keessa akka hin babal'anne namuu humna qabuun beekumsa karaa qabu hundaan duulu malee garaagarummaa kanarratti waan dhufuu qabu natti fakkaatu. Gaafii dhumatan si gaafadhe fixa biyya Afrikaa takka maqasii narra baddee dhibba kanaa wal qabsiistee filannoon godhamuuf xiqqoo ganaayyuu duratti isaan waggaatti darbatanii keen kun ammoo ayyuu jala dhiyaati. Soda akkasifa qabdu sabab coronavirus kanaani filannoon duratti itti soda qabdu yoo koronaan itti fufamoo mootummaan duratti isfaa isan akka mormi qabdu. San waan dhaabbileen hundi mari'atanii ilaaluu qabanii. Akka dhuunfaa. Dhukkubni kun as seennani. Dhukkubni kun as keessa babal'annaan ta filmaataatii fi ta filamuu fi filamuu dhabuu ta bulchuu fi bulchuu lammaan sun dhumarra dhufti. Maaliifi jiraachuun biyyaatiif jiraachuu dhabuu biyyaati kan murteessu kun. Gaaga'ama hamaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf sun waan booda itti dhufamu ammatti waan akkasii yaaduu nuun barbaachisu akka kiyyatti. An akka kiyyatti sun rakkoo mataa isaa baay'ee qaba. Akka naanuu biitii garas waan deemaa jirtu natti fakkaatu akkasuu tahee garuu akkasuu tahee ammatti waa'ee filannoo waa'ee aangoo waa'ee garnaan deemuuti miti. This is pandemic kun waan addunyaan tun argitee hin beekne some 20 trillion maallaqa biyya addunyaa sana haxaa'ee dhabamsiisee jira. Gaaga'ama diinagdee guddaatu addunyaatti dhufu jira bar major recession diinagdee dhufaa jira. Kuni siyaasa hawaasummaa diinagdee akka jirutti ziiroon baay'isaa kan waan deemaa jiru beeki. Kana biitii tun yeroo ammaatitti fuulleffannaan isii waan akkasii san dhiiftee dhukkuba kana to'achuu irratti dhukkubni kun akka hin babal'anne gochuu irratti humna qabuun namuu irratti deemu malee dhukkuba kana ofirraa dhaabnu. Dhukkuba kana ofirraa dhaabne booda itti deebinata siyaasa. Ta wal hidhullee barreeffu siin jedhe ta wal hidhullee ka wal hiikullee ka wal lolullee ka araaramullee ka wal abaarullee ka wal faarsullee itti deebina. Amma garuu fuulleffannaan guddaan kan ta'uu qabu dhukkuba kana akkamitti dhaabnu. Dhukkubni kun akkamitti dhaabatu ka jiru irratti fuulleffannaan namuu irratti hojjechuu qaba. Kaan booda itti deebina. Gaafa guyyaan dhiyaate hin dabramoo hin dabru hin godhamu yeroon qisaasame akkamitti inni goonaa sanitti dhufna sun rakkoon qabu. Midhaa hangam kiyyaa waan si gaafadhaa waan irra buuftoo qabaattee inni findha. Ummata keenyan of eegan jedhan. Ummata keenyan dhukkuba kana seriously fudhadha. Qoosaatti hin fudhatina. Dhukkubni Ameerikaa hulaa cufsiise. Dhukkubni Ameerikaa kaabaa Awurooppaa hulaa cufsiise. Dhukkubni biyya akka Chaayinaa hulaa cufsiise. Kaagan hollachiise dhukkuba laafaa miti. Kun balaa hamaa laafaa miti. Kijiba oofamullee hin deemina nama gurraacha hin qabu qilleensa ho'aa keessatti akkas ta'a barbaree yoo nyaata si dhiisaa qullubbii adii yoo liqimsita kun kijiban dhaggeeffatina waan akkana. Waan ogeeyyiin fayyaa jedhan dhaggeeffadha akkaataa itti ofirraa eegan. Wanni hagammaa jechaa jiran maali? Namoota irraa fagaadhaa harka dhiqadhaa yoo shakkii qabaattan mana warra yaalaa bilbilaa odeeffannoo kennaa bakka namni baay'ate irraa fagaadhaa. Waan biraa keessa hin seeninaa yoo danda'ame deddeemuu odoo dhiise namni keenya qonnaan bulaan qonna isaa keessa yoo taa'e warri magaalallee wal keessa deemuu osoo dhiise cidhallee yoo yeroo taate yeroo biraatiif odoo dabarfate cidhallee yoo dabarfate walga'ii immoo abbaan fedhe sinaa yaamu hin dhaqinaa walga'ii hin dhaqina cidha hin dhaqina yeroo biraatti dabarsaa deddeemuu silaa dirqama ta'uu danda'a anama baay'ee kana yaaddeessu yoo laalte. Namni keenya qixqixii kana keessatti itti guutamee haqaaramee deema. Dhugaa abjuullee natti dhufaa jira beektaa. Namni tokko achi keessa jiraannaan namni hundi wal ga'e jechuudha. Kanaaf haga danda'ame namni keenya wal keessa deemuu odoo dhiise torban lamaan kana haala hallume namni keenya wal keessa deemuu yoo kadhiisu taate haga danda'ametti kana jechuun rifatee tasgabbaa'ee wanni biraan namni keenya ofirraa eegu abaluun kukkufaa kanaafuu rakkoo qabaa nama san irratti waa goona ta'uu hin qabu namni yoo kan shakkamu taate mana yaalaa bilbilee ogeeyyiin fayyaa waan kana akka itti handal godhan waan beekaniif namoota sanitti warra ogeeyyatti geessuu malee walirratti illee gamuun wal jibbuun quba walitti qabullee hin barbaachisu. Dhukkuba namni baay'een lubbuun irraa baraarama akka hin babal'anne ka barbaannu kanaaf namni illee wal tuqullee hin qabu walitti illee gamuu hin qabu garuu namni mana ofii keessatti hamma danda'ametti sochii daldalaatis laaffifatee sochii adda addaas laaffifatee irratti fuulleffachuu wanni an dhaamu dhukkubni irran deebi'a. Dhukkubni super powers akka Chaayinaa akka Ameerikaa jilbiiffachiise waan laaftuu
waan laaftuumi sistem ajaa'ibaa warra qabu warra nuclear bombiin osoo irratti kabuu taate irraa baraaramee deemuudhaaf qophii gahaa qabu dhukkubni kun gulaa cosiisee jira jechuudha. Cal goorisiisee jira jechuudha. Nu biitii hiyyeettiin biitii ganama qursii nyaannee iraata nyaannuuf of shakkinu biitii namni kiniini xiqqaa dhabee dhukkuba xiqqaan kana keessa jirru dhukkuba kana qoosatti fudhachuu hin qabnu. Seriously ofeenee rabbi waan dura dabarse yookaan garuu gaaga'ama biyya kanaaf uummata keenya irra dhufu irraa hir'ifnu jedha. Ulfaadhi galatoom daawwattoota keenya gaafiif deebiin Abdiwaar Mahammad waliin dhimma kooroonaa vaayirasii kan ilaalchise goon kan fakkaatu ture Oromiyaa miidiyaa neetwoork akkuma duraan godhaa turre dhibee kan ilaalchisuun of eeggannoo yookaan odeeffannoo jiran isa biraan ga'uu keenyatti fumnaa waan nu daawwattaniif ulfaadhaa anguyyaa warra abba jirmaati.